Amma immoo namoota yeroo konkolaataan deeman balaqqamni isaan rakkisuuf kan furmaata ta'u barnoota kan qabxiilee gurguddoo baay'ee barbaachisoo ta'an kan namoonni waan akkasii qabnu beekuu qabnu kan qabate akka armaan gadiitti hin qabadhee jira. Chaanalii kanaaf haaraa taanaan sabskiraayib gochuun asumaan gara barnoota kiyyaatti hin darba. Namoota yeroo konkolaataan deeman balaqqamni yookaan ol guurraan isaan rakkisuuf kan jedhu keessumaa furmaata isaa irratti xiyyeeffachuun qabxiilee gurguddoo akka armaan gadiitti kaasa. Akka mata duree irratti qofa caqase miti balaqqamni yeroo deemsa konkolaataa qofa miti kan nama mudatu yeroo deemsa konkolaataa baabura xiyyaara dooniif kan kana fakkaatuun goon hunda nu mudachuu danda'a jechuudha. Akkasumas wanti kun imala sana xumurree yeroo xiqqoo booda kan dhaabbatudha. Kana jechuunis dhibee biraa miti jechuudha. Dhibee deemsa wajjin wal qabatu qofaadha. Imala sana yookaan deemsa sana yeroo xumurree wanti kun dhiisaa ofuma isaa hin bada yaala tokko malee. Nama haqqisiisuun mallattoo isa guddaa haa ta'uyyuu malee osoo haqqisuun kun hin dhufin dura mallattooleen biroon kanneen akka dafquu, akka waan garaan nu guutamee nutti dhaga'amu, lafti namaan maruu, dadhabbiin, mataa dhukkubbiin bowwaan namatti dhaga'amuu ni danda'a. Sanaa booda dhagaa haqqisuun mallattoo isa guddaadha. Sanaa booda dhufa. Wanti kun jechuunis yeroo konkolaataan yeroo daandii deemnu kan uumamu waldhabbii ergaa qaama madaala keenya eegu keessumaa gurra keenya keessatti qaamni madaala keenya eegu jira. Waliigaluu dhabuu yookaan wal dhaga'uu wal dhaggeeffachuu dhabuu ergaa qaama madaala keenyaa eegu keessumaa kan gurra keessa jiruu fi ergaa ija keenya irraa gara sammuutti darbee fi akkasumas hiikaa sammuun ergaa kanaaf kennu irratti yeroo rakkoo mudatudha. Madaala qaama keenyaa kana eegu akkasumas ergaa iji keenya gara sammuutti dabarsee fi wantoota kana immoo akkaataatti sammuun hiikkatu irratti yeroo rakkoo mudatudha jechuudha. Innis egaa osoo imala irra jirru tasa kan nu mudatudha jechuudha. Isaan dura kan rakkoo tokko hin qabne yeroo imalli jalqabu kan mudatudha. Akka waliigalaatti dhiironni parsantaan 28 fi shamarran parsantaan 16 ta'an wanta kan inni qabaatu jedhamee tilmaamama. Akkuma jedhe kana egaa yeroo hedduu kan wanta kana rakkatu dubartoota caalaa warra dhiiraadha. Nam tokko kanaan dura yeroo konkolaataan deemu, yeroo baaburaan deemu, xiyyaaraan deemu amala balaqqamuu qaba taanaan dabalataan kan nutti cimsan akka balaqqamni sun nutti cimu kanneen taasisan keessaa kanneen gurguddoon tokko ija keenyaan wantoota socho'aa jiran hordofuu konkolaataa keessaan alatti jechuudha. Akkasumas gara konkolaataa itti deemurraa oppozitii garagalanii taa'uu konkolaataan fuulduratti yeroo deemuun immoo gara boodaatti garagallee jira taanaan yookaan gara faallaa ta'etti garagallee jira taanaan yeroo imalaa dubbisaa deemnu bilbila keenya fayyadamaa deemna yookaan elektirooniksii adda addaa silkii adda addaa waan ta'e ilaalaa deemna waa dubbisaa deemna taanaan nutti cima. Akkasumas haasaa yookaan odeessaa deemna taanaan wanti kun nutti cima. Kana malees mataa keenya sosochoosuu, fooliin boba'aa konkolaataa yookaan xiyyaara sanaa, fooliin sigaaraa akkasumas karaan irra deemnu maramaa yoo ta'e, maraammartoo ta'e akkasumas teessoo gara duubaa irra taa'aa jira taanaan wanti kun nutti cima. Akkasumas immoo yeroo ulfaa fi keessumaa daa'imman waggaa 2 hanga 12 jiran gidduutti hedduminaan mul'ata. Mee gara furmaataatti adeemu yoo wanta kana qabaanne maal haa goonu kan jedhu. Inni jalqabaan wantoota dhibee kana nutti jabeessan kanneen armaan gaditti jedhe kanneen wantoota dhibee kana nutti jabeessan godhaa jirra kan dalagaa jira taanaan hanga danda'ametti isaan kana hir'isuu yookaan balleessuu. Fakkeenyaaf yeroo imala irra jirru kitaaba dubbisuu dhiisuu, haasa'uu dhiisuu, bilbila keenya tuttuquu dhiisuu akkasumas mataa keenya sochoosuu dhiisuu. Maaliif wantoonni kun nutti cimsu waan ta'eef. Kana malees gara samii yookaan waan fagoo dhaabbataa ta'e kallattii deemsa imala keenya irraa ala ta'etti ilaaluu dhiisuu. Waan dhiyoo jiruufillee sochii irra jira taanaan ilaaluu barbaachisaa miti wanta kan nutti cimsa. Akkasumas yoo danda'ame rafuu. Yeroo rafnu wanti kun nu dhiisa jechuudha konkolaataa keessa. Deemsa dura nyaata zayitiin yookaan dhadhaan itti baay'ate akkasumas alkoolii dhuguu dhaabuu. Wanta zayita hedduu qabu, dhadhaa hedduu qabu nyaachuu dhiisuu akkasumas deemsa dura alkoolii dhuguu dhiisuu. Akkasumas tamboo aarsuu dhaabuu fi nama tamboo xuuxu bira taa'uu dhiisuu. Deemsa dura nyaata hedduu yookaan quufnee baay'isnee nyaachuu dhaabuu yookaan dhiisuu. Heddummeessnee yookaan baay'isnee yoo nyaanne nutti cimsa wanta kana. Akkasumas garaa duwwaas ta'uu hin qabnu. Deemsa dura baay'ees nyaachuu hin qabnu, nyaatiin hafuus hin qabnu.
garaa duwwaa yookaan beelaan deemna taanaanis nutti cima, baay'ee quufneerra taanaanis nutti cima. Wantoonni gurguddoon gar biroon dhibee kana ittisuuf jechuudha. Mastiikaa lanfachaa deemuu, waa'ee haqqisuu yaadda'uu yookaan sodaataa deemuu dhiisuu. Konkolaataa keessa gaafa seennu nu haqqisiisuu danda'a jedhanii yaadda'uu, waa'ee masaa yaaduun wanta kana nutti cimsa waan ta'eef yaaduu fi yaadda'uu dhiisuun barbaachisaadha hanga danda'ametti. Gar biraan loomii, zinjibila daakamee fi damma fallaana tokko tokko walitti maknee yeroo karaarra deemnu quba keenyaan muuxataa deemuu. Kunis akkaataa mataasaa qaba. Loomii, zinjibilli daakamee fi dammi wantoota akka nuti ol gurraa ittisan keemikaalota adda addaa qabu. Isaan kana walitti maknee quba keenyaan muuxataa yoo deemne wanta kana nurraa ittisa. Kana malees suuta jedhanii yeroo dheeraaf qilleensa fudhachuu. Suuta jedhanii diippilii biriiz gochuu jechuudha. Suuta jedhanii qilleensa yeroo dheeraaf keessatti fudhachuu yookaan diyaafiraamaatik biriizingii jedhaman kun. Gar biraan dabalataan qorichoota balaqqama kana hambisuuf kennaman yookaan fudhataman osoo konkolaataa keessa hin seenin yookaan osoo deemsa hin jalqabiin daqiiqaa 30 dursinee fudhachuu. Kana goonaan wanti kun hanga danda'ametti nu dhiisa jechuudha. Yoo xiqqaate hin irrata yoo dhiisuu baate. Keessumaa qorichoonni yookaan balaqqama ittisuuf kennaman daqiiqaa 30 dursanii fudhannaan sirriitti effektiiviidhaan ittisu. Akka waliigalaatti egaa kan hin qabadhee jiru kanuma waan dhaggeeffattaniif hedduu galatoomaa. Laayik, sheer, kooment gochuun dagatina akkasumas sabskiraayib gootanii maatii ta'uun dagatina.